Makaba Halilma Hanafuruka Kullu Waaqayyo tokko Amen. Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota irraa ibsa dhimma yeroo irratti kenname. Amajii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muudama hangafa Phaaphaasota sadeen jechuun eebbifamoo Abbaa Saawuroos, eebbifamoo Abbaa Yosxaatewoos fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maariqoositiin muudamni Phaaphaasota 26 akka kenname ni beekama. Muudamni kunis doogimaa fi qannoonaa mana kiristiyaanaa kitaaba duuka bu'ootan yookaan sinodoosiin barreeffame keessaa kitaaba Abxiliis tokko tokko, kitaaba Ajajaa tokko tokko, kitaaba Seera Tsiyoon tokko tokko, kitaaba Diidisqiliyaa 1657, kitaaba Qalamantoos lammaffaa tokko lama, kitaaba Fitaa Nagastii 515 fi kitaabolee qannoonaa kanneen biroo irratti hundaa'ee kan gaggeeffame muudama seera fi sirna mana kiristaanaan waan raawwatameef muudama sirrii fi seera mana kiristaanaan ta'edha. Haa ta'u malee cubbuu soosinnaa irratti raawwachuuf ka'an waan hin taaneef aangoo isaanii fayyadamuun soosinnaan yommuu sagaggaltu agarre jechuun barsiisonni Ayuudotaa akka himatan lakkoofsan 2 kan hin caalle Phaaphaasotiin muraasni muudama kana mana amantaa akka waan jigsuutti fudhataniiru. Yaada kanaan ummata miseensa sinodoosii fi waldaalee lubootaa dogongorsiisaniiru. Aarsaa kaffalamuu hin qabnes kaffalchiisaniiru. Dhimma kana daandii nagahaa ta'een hiikuuf mootummaan gidduu galee waliigaltee abbaa qabxii 10 guraandhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti murtaa'eera. Akka qabxii waliigaltee kanaatti Phaaphaasota 25 alatti akka barbaachisummaa isaatti itti dabalanii akka muudan keewwata 4 irratti barreeffameera. Akkasumas abbootii sadeeniin kan muudaman keessaa ulaagaa kan guutan akka mirkanaa'uuf kan jedhu qabxii 6 irratti caqasameera. Muudamni Phaaphaasota kanneenii hundaas yaa'ii Phaaphaasota caamsaa 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti akka ta'u unkaa yookaan qabxiin irratti barreeffame waliigaltee waliinirra ga'ameera. Haa ta'u malee yaa'ii caamsaa irratti Oromiyaa irraa abbootii 7 sabaaf sablammoota irraa ammoo abbootii 2 qofa akka muudamaniif sinodoosiin murteesseera. Kun ammoo waliigaltee godhame irratti kan kaa'ame abbootii 25 ta'ee akka barbaachisummaa isaatti abbootiin biroo dabalataan ni muudamu kan jedhame yaada keessa kan galchee miti. Akka walitti ibsametti yoo xiqqaate abbootii 25 fi abbootiin biroo qabxii arfaffaa irratti bu'uura godhatee ni dabalamu kan jedhu amantiin yookaan yaadni yoo jiraate iyyuu hanqina baajataa yookaan maallaqaa fi sababoota biroon abbootiin 9 qofti akka muudamu murtaa'eera. Sinodoosiin abbootii 9 qofti akka muudamuuf akka sababaatti kan kaa'e hanqinni maallaqaa yookaan baajataa unkaa waliigaltee irratti qabxii 1ffaa fi 2ffaa irratti bu'uura kaa'ameen akka hiikamuu fi tajaajila qooqa adda addaa godhamuuf. Sinodoosichi baajata gahaa rammaduuf dirqama akka qabuu fi baajata rammadee abbootii 25 akka mirkaneessuufis ta'ee abbootii dabalataaf barbaachisanis muuduun akka irra ture ummata kutaa garaagaraa irraa yaadni dhiyaachaa tureera. Akkasumas seera tumame ilaalchisee qabxii kan irratti muudama abbootii wajjin tokkummaan waan tumameef muudama abbootii dabalataas akkuma kanaan duraatti dhiyaachuu akka qabu ummata irraa yaadni baay'een dhiyaachaa tureera. Garuu yaadatiin kunniin fudhatama dhabanii abbootii 25 keessaa abbootii 3 qofti irra deebiin muudamaniiru. 25 ala ammoo abbootiin 6 muudamaniiru. Abbootiin hafan garuu sababa maalinii fi ulaagaa maalii guutuu dhiisuun akka hafan waan beekame hin jiru. Kanas ilaalchisee sagaleen mormii guddaan ummata irraa dhaga'amaa tureera. Rammaddii irrattis sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa amajii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbootii muudee kutaa lallabaa erga irratti rammaddiin irra deebii godhameera. Duraan dursee sinodoosiin keenya muudee kutaalee lallabaa erga irratti
ergu osoo qabu kutaa biroo irratti rammaduun isaanii fi dirqamaan akka fudhatan gochuun isaanii ummata kan mufachiisee fi amantoota kiristaanaa kan abdii kutachiisedha. Kutaalee Wallaggaa Arfan irratti abbootiin rammadamaniif hojiin kutaa lallabaa qabachiisuus dursee ta'uu kan qabu yoo ta'u isaan garuu maaltu dhufa jechuun ummanni si'ainaan kan eegu jala bultii sooma filsataa gochuun waqtii soomaa jibbaa fi jibban barbaachisnee fi waqtii wal dhabbii taasisaniiru. Nutis hanga ammaatti kan turreef bu'uura waliigaltee Guraandhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godhame ni milkaa'a yookaan ni sirreeffama yaada jedhu qabaachuu keenya fi nageenya mana kiristaanaa keenyaaf jennee callisaa fi obsaa ji'a 7 kan turre ta'ullee waliigalteen cabuu fi rakkoon manaa fi amantoota kiristaanaa irra ga'aa jiru hanga yaaddame caalaa cimaa waan dhufeef dubbachuun dirqama nutti ta'eera. Kana booda garuu gara tajaajila keenyaa deemuufis dirqama fudhanneerra. Bu'uura kanaan qabxiilee ibsa ejjennoo guyyaa har'aatiin qabxii armaan gadii kanneen baafanneerra. Isaanis tokko biyyattii keessa sabaaf sablammoota qooqaa 86 ol dubbatan osoo jiranuu manni kiristaanaa qooqa nama hundaa kan dubbattu addunyaa fi itti fuftuu taatee osoo jirtu sababa dhiibbaa abbootii muraasan manni kiristaanaa qooqa tokkoon qofa tajaajilamuu ishee ni mormina. Lama tajaajiltoota mana kiristaanaas ta'ee amantoota ortodoksii tawaahidoo sababa eenyummaa isaaniitiin sanyummaa hacuuccaa dhiibbaa loogummaa fi malaamaltummaa godhamuu ni mormina. Sadi Guraandhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waliigaltee godhamee warra waliigalan gidduutti seera tumame waan ta'eef waliigaltee kanaan alatti gochaan godhamu kamiyyuu seera cabsuu ta'uun isaa beekamee mootummaan seera cabsuu isaanii akka nuuf dhaabu ni gaafanna. Afur Guraandhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bu'uura waliigaltee godhameen sinodoosiin baajata yookaan maallaqa rammaduuf dirqama osoo qabuu fi kutaalee lallabaa hundeessanii abbootii rammaduu osoo danda'uu itti gaafatamummaa kana osoo hin ba'in abbootii 9 qofa muuduu isaanii ni mormina. 5 nuti abbootii 25 keessaa abbootii filataman 3 mormuu baannus dursanii kan muudaman ta'anii osoo jiranuu lammata muudamuun isaanii seera mana kiristaanaa wajjin wal faallessa waan ta'eef ni mormina. 6 abbootiin 3 kunniin kutaalee lallabaa itti rammadaman duraatti ergamuu osoo qabanii kutaalee abbootii biroo irratti rammadamuu isaanii ni mormina. 7 rammaddiin abbootii yeroo subaa'een ala haala rakkoo uumuu hin dandeenyeen ta'uu osoo qabu bifa subaa'ee jeequun waan godhameef rammaddii kanas ni mormina. 8 abbootiin uummanni hin beekne fi sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii cimsanii mormaa turan waan muudamaniif gochaa kana yookaan muudama kana cimsinee ni mormina. 9 uummanni osoo barbaadu fi boo'uu waliigalteen Guraandhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godhame akka milkaa'u jedhanii gara Finfinneetti abboota deebi'an cinatti dhiisuun uummanni kan hin barbaanne rammaduu isaanii ni mormina. 10 jaalala qulqulleettii mana kiristaanaaf jecha karaa nagayaan murtee sinodoosii kanneen mormaa jiranii fi hidhamaa jiran akka nuuf hiikaman ni gaafanna. 11 naannoo Tigraayitti muudamni episkooposotaa taasifamee sirrii waan ta'eef uummattoonni deeggarsa barbaachisu akka godhuuf waamichaa keenya ni dhiyeessina. 12 sinodoosii keessatti paatriyaarkii qulqulluu Abuna Maatiyaas cinatti dhiisuun murteewwan qofaatti godhamuu ibsa miidiyaa fi duula miidiyaa isaan irratti godhamaa jiru kanneen ni mormina. 13 qabsuurri sinodoosii keenyaa
asirratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in iddoo hundumaatti namoota hundumaaf qooqaa hundumaan abbootii tajaajilu 25 irratti dabalataan muudiin hanga tajaajilli barbaachisu walga'utti kan itti fufu ta'uusaa fi sinodoosiin kun itti fufee kan hojjetu ta'uusaa maqaa Waaqayyootiin waadaa isiniif galla. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa yaa eebbisu. Bishooftuu Hagayya 7 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti.